hordoftoota keenya kun furtuu jireenyaati. Har'a godina Jimmaa aanaa Saqqaatti argamna. Aanaa Saqqaa kanarra waliin daawwannaa waan isin daawwachiisnu qabna. Kunis bishaan yeroo baay'ee nama nyaachuudhaan beekamu barattoota yuunivarsiitii Jimmaa hedduu barattoota baay'ee barattoota GC faa namoota baay'ee bishaan nyaatee jiru tokko isin daawwachiisna. Innis maqaan isaa Saqqaa jedhama. Hamma dhumaatti nu waliin turaa isiniin jechaa achumaan jidduutti namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe bakkeetu kana tuquudhaan subscribe godhaan jajjabeessaa isiniin jennaa. Turtii gaarii nu waliin. Kabajamtoota hordoftoota keenya, maqaan koo Isaayyaas Baabuu Hundataan jedhama. Wallagga Lixaarraan ta'e kan hin baradhu mana Tamaarii Yuunivarsiitii Jimmaa meen kaampaasii dipaartimentii koo tiyaatiraatti kan ta'e godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa ganda Saqallaa jedhamu keessatti bishaanii guddaa bareedaan tokko barattoota GC kan ta'anii kan nyaatee darbe ammas kana duwwaa osoo hin taane eeggatuma jiraattotaa fi hordoftoota jiraattotuma naannoo sanaa gaafannee kan turre tokko namicha maqaan isaa Gazzaalii nama jedhamu jimaata isaatii jaartillee nyaateeraa jedhan. Mee bishaanicha kana isin agarsiisname. Egaa daawwattoota keenya kunoo akkuma agartan bishaan kun bishaan nama nyaatu bishaan sodaachisaa akka ta'e beekamaadha. Nuti immoo fedhii keessan guutuudhaaf jennee if qabnee asitti argamnee jirra. Sababa kanaatti yoo duune asumaan nagee isinitti dhaammanna garuu hin duunu ni jiraanna. Turtii gaarii ammallee irra deddeebi'uudhaan turtii gaarii.
Buksan. Kabajamtoota keenya bunoona nyaannee ni jira shirikadde shaawaritti galee. Egaa kabajamtoota keenyaa kan baay'ee namatti tolaa jirudha. Ilaalchi isaallee baay'ee kan nama hawwatudha. Walakkeessatti utuu siqanii baay'ee kan nama fudhatee badudha. Isayyuu kan nama dhibu bishaan kana keessatti yoo walakkeessatti yoo nyaataman karaa godaallee kan nama baasu miti. Asumaa gadi nama fudhatee sokkaa jedhu jiraattonni gandichaa akka nutti himanitti. Egaa daawwattoota keenya turtiin keenya kana fakkaata. Sababaan itti naannawaa bishaan kanaa dhufnee isin daawwachiifneefis diraamaa tokko hojjechuudhaaf adeemsarra waan jirruufi diraamaa ajaa'ibaa isin hojjechaa jirra. Shootiingii irra jirra amma diraamaa kanaaf. Diraamaan kun akka isin jalan dabarree chaanaalii kanaaf namoonni haaraa taatan jechuun namoonni sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib bakka itti kana tuqaa sabiskiraayib hin godhaa isin jenna kunoo barreeffama diimaa jalarra jiru kana laayik sheer godhaa viidiyoo keenyaas mujajjabeessaa namoonni biraatis namoota sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib akka godhan godhaa isin jenna hiriyoottan keessan maatiiwwan keessan firoottan keessan sabiskiraayib akka godhan godhaa isin jenna isin jaalannaa.